Alo. Waye. Ati tetifu bulti jaratte kab duwaye bulti mali beta bulti rama ke sente tiri bata asiti jirene do kita boru jarti mi acce asirra bate tiri kokke no kab digasi ke tir kolkole. Habiba lamma fadu to kab diba. Habiba to. Bakka dumne te barsani dani. Sagale. Waye ta Habiba oromo. Dagefa du barsani miti bar. Dubbi finde umurre genne mugatti ne di così dittatoruma tu gira gara mugatti dilelle sigale che dici durumma raballe se ni bar moral kasa yeddi si singalu bar fara mucatti durbumma ballese durbumma si moral kasa gafachu mirga gudu qabdi bar rakko in qabu yerani bar sanille fulatari darasonni ammo jiddumanu kasi gafadduani shekon sila gizenu dinika walin ulfanika hi kun intatu yeddu gize gira intanyani Jarre hadis Arab himti male wa amal fi himti talabti badenu jara warra tadarrabu tokko fawar sami dibar ulfani leni kai kani ozo duddi tigiru leni kai kani ni bo alla wafa ma kullu qalbi sabirin jani bar manga fatere adigile jara sere de tabadar rifa sultani fa ni tayere bazar woni shekon ni gode hundi ni tayere la wanne akasin jiru mucatti mal de te kai media rute mugatti dubachun dan denne iba mugatti wan tak kasinjira ya o musena yedara o musena anu si berani hasote mugatti bar wata kadachi arge dagge wan tak mugatti oboleti tu wasanu ju jala hasa ya mane mugatti wan tak urungabu muyatti na mana barumsati na fude wagga kula shirin na fude ilmo walit dalle ilmo na dalcheti na lafan nagate gara barbade dema ji ambri kuma shamma kamna kenna gati kana tayefi anto ko fa hamilin ki na chabira lamma fa mo barnota kan ko debe bakka riyoni kan ko gayan gayu barbada gati kana tayefi anille sam barbadu inille nam barbadu igale number badu wali barbadu wante daima fi bakka barbade khaye fude ha guddifatu wujetti inni amma namma biya keessa hinjiru rakkon qabu daima tigerra fudha nan guddifadha ammatti biya keessa hinjiru gizee dhufe biya galetti daima irraa fuudha hagasi waan barbaachisu hunda nan godhaa fi dabaleellee nan kennaa fi jedha inni isiin ammoo yoo barbaachisaa ta'e ammayyuu namatti haa kennitu an biya keessa hinjiru waan ta'eef yennaan lakkii dhuftee algama gaafa duraa irratti ilmoo waliin argame san gubbatti achuma dhuftee fudhachuu qabda ilmoo san teegitti. Ilmoon algarraan buune gamma. Hin buune bakkuma gaafa duraa itti arganne sanitti achumatti walitti kennuu qabnaa jette. Amma waa'ee nama dhiirri rabbii beekullee dubbachuun jaahila akka kennaa kanarraan ta'u jedha lafaa ta'e. Akka qaatti mootu harka dhibbarraa 99 namni akka sheekotaa dubartii miidhu ilmaan ofii miidhu hin jiru jedhu kuni homa ollaa keenyatti illee gamaa gamanatti illee arginu jedhu. Yaa sun shakkii malee. Alaa kullee haala amma dubartii mucattillee xiqqoo jallina dhiibbaa hima qabdi haasaa isii keessatti akka dhageeffadhetti haa ta'u mootuu masruufni 5,000 jedhan kun illee ta'e gabii miti oma feete illee ta'u. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e amma namni hin salaattu jedhee sababaa isiin hin salaanneef jaartii gadhiisu sheekotii ammaa sana keessa waan jirutti hin fakkaatu ta'uu fi difu olii gadde magizee isii salaanni ga'uyyuu manatti hin nyaatu quban qabu suni intalli takka wal ta'u maqaa nama rakkaa biraati malee waan salaatu fi salaatu dhabuu natti hin fakkaatu. Viidiyoo muramte argeam viidiyoo muramte argee yaa anillee viidiyoo arge viidiyoo salaatuu diddee minaamina waan akkas jedhu isaan hin qaraatu salaatu jedhu. Namni aguma nama boxoboxee nam qufee ka'een salaatu saniif dhisee ayyirii biraa namarratti qabulleen sagalee qaba birree qaba jedhee gaarii miti. Sheekota kenna isin jaalanna hiriyyallee intala tanan beeynu isin beeyna garuu kursirraa walii ka'an malee dhugarraa waliin ka'anii waan akkanallee haasaa keessatti osoo qusattanii jechuudhumaaf gaa dhugaan dhugaadha maal qabrii qabna. Intala Bikiraan sitti dhufte kabajaan sitti dhufte daa'imummaan umrii 15 sitti dhufte osoo hin ballagin osoo sooma fi salaan nuti hin ballagin sitti dhufte situ karaan taane irratti hin guddifne masiin jedha namni taa'ee silaalu
kafageessee yaadu jechuu yaa sheeka. Kanaaf waan akkasii kun haasawaa miti. Gursummeetti miti namittiin tun taate fuute daa'ima xiqqoo mana barumsatti fuute jedhanii kunoo akkanumatti haaluma kanaan taragagganii alaa kulli haali idda jira kaa isinillee yookaan yoo himtan nuti oolma isinirraa dhageenya isinitti achi himuu hin barbaannu bultiin teessan eegaa miidiyaarra baate hundaafuu yoo as jala jiraattan amma akki ta'uu qabu qaayidaan akkamii haga gaafa iddaan irraa dhumuuti sheetichi jaartii ofii haadha ilmoo isaa masruufu dhugaan amma gamaa gamana qabaa osoo hin taane masruufu sun immootu haala ekonomii isaa irratti hundaa nama tolattuyyuu harka qal'eessaa hajji ajjisiisu wanni inni jaartii isaatiif ilmoo isaa beelessuuf hin jiru jaran dhugaa yoo dhufu. Dhuguma isinitti maana rabbiin nama jaachifamee nama jiraachisu hin jiru. Ani mucattiin beekuu jarri lamaan hiriyoota kiyya hin beekan leeyani natti dhiyaatani. Ishee keessattuu hiriyyaan isaa saahiba nafseeti. Innaa wanni osoo ati jirtu osoo humna qabdu osoo kormaatti fuutaatu ilmoon keetiif jaartiin ta'e beeloftuuf hin jiru. Namni kun yoo qajeele ilmoollee nama guddisuuf sarratanyaa qaxaree fi jaartii isallee nama barsiifatuu danda'u. Ma miskiinni isaa gadi meeqatu ijoollee jaartii fi ilmoollee qaraasifata barsiifataa jira abbo. Waan jallinnu malee. Kanaaf mucattiin daa'ima humna qaba jettanii itti roorrisina masruufa gahaa godhaa fi haga iddaan irraa dhumu iddaa booda yoo waliin barbaanne mootu wanni waraana ajanyee adaama maarree ta'ee jiru achi ilaalan loqodatti ummatuma keenya akkasii komandoo kanatti fakkaata. Ummanni ummata aadaa fi safuu qabu manguddoo gandaattu jira manguddoo biyyaattu jira jaarsummaan mahaarii fi waan barbaachisu addaan qoodamanii ilmoollee fudhate isiin guddisuu hin dandeenye akkasitti nikaa irraa buusee ilmoo fudhatu mana asirraa wanni wal boochisaniif wanni jirutti hin fakkaatu akka dhugaatti yoo dubbanne wanni adaamaniin kaloofti finfinneeniin fagaatti warri hin fagaata jiru hin jiru. Ummanni ummata maaltu jira beekta asli jidduu isaatiif isaan lamaaniittuyyuu nama dibbeetu maaru jira dibbee guddaa argitee ka warra moolidaa ka duriisan isallee kagastii galchu ka biraati kagastii irraa buusu ka biraati mucayyoollee ka itti dubbatu ka biraati ka wanni jiru ka biraati ada faate Dr. Asli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Mucayyooni tawfiitiifuu dubbatachuu hin dandeessu mucayyoo baay'ee miskiina. Jecha gabaabaa tokko isin jedhamee falchu. Anama dubbii tana awwalarraa amma haati faatillee quban qabdu haga reefullee si jala ture quban qabdu awwalarraa haga mucayyoollee haga dhumaa wajjin jirra. Laala dubbiin baga rabbi Dr. Asli sii fide. Sila seenaa wanni ta'ee laal yoo quuxa'ullee taate yoo firoomallee taate saahibummallee taate ganda tokko anaaf sultaan jechuudha. Garuu aanaa kiyya jedhee natti aana jedhee natti aara jedhee maslahaa wahiitiif dantaa wahiitiif yoo dhugaa jallifne hin taatu. Laal obboleettii tiyya attillee dubartiidha. 5,000 kennee 5,000 mucayyoon tu waggaa tokkoo fi baatii 9 sila fachuu dubartiin tun hin dalagattu haadhaan qabdu. Maal uffattee jiraatti? Mee uffata mucaa gayamoo baambarsii gayamoo 5,000